أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتوتا بيجي خيا أكما أركيتان دائما صديق بديتين إسنين إحاد جرا yeroo ijoollee tana fuula keessa arkitan isinuu ijoolleen tun ijoollee akkamii akka taate ni beeytanii jazaakumullahu khayran. ijoolleen tuni isaan sadeenuu obboleeyyanii ji'a muraasa dura bakka isaan turanirraa yeroo isaan umraa godhaa turanitti yerootti barreeffamaa fi suuraalee isaan madiinaa fi makka keessa yeroo isaan deemaa turan isin agarsiisaa turuun kiyyanii yaadatama. arrammoo gaa eegee isaan umraa deebi'an takka hin dubbisne isini wajji waliin agarsiisne. alhamdulillah rabbi subhanahu wa ta'ala nagayaan umraarraa isaan galchee jira. rabbi subhanahu wa ta'ala dalagaa khayrii isaanii hunda irraa haa qeebalu. rabbiin umraa isaanii irraa haa qeebalu. maasha allah irra wantiniin fideef ijoollee tana akkuma beekamutti gaafa isaan dura qur'aana buusanirraa mijjaa itti toluu turre akkasitti mijjaan isaanii toltee ijoolleen tun amatarraa wal dorgommii qur'aanaa tan masjid bilaal oromoo da'waa seentar keessatti gaggeeffamtu injifachuudhaan maasha allah qabxii gurguddoo fidanii hanga badhaasa umraatitti arkatanii. mee takka takkattiin waa'ee isaanii isinii hima. abbaan waa'ee isaa dubbadhee eegas booda qur'aana nuu qara'ee nama lammaffaatitti dabarra. khadura arkitan kuni khadira Khalid Abdullahi Musa akasima. Khalid barataa qur'aana ana biratti buuse ji'a muraasa keessatti madrasaa fi akkasumatti bilbila irratti qaraasisuu ture. qur'aana na bira buuse erga qur'aana na bira buuse booda kutaa ustaaza keenya ustaaz Ali Sufiyaan seenuudhaan qur'aana hafazuu eegalee yeroo muraasa keessatti ijoollee isa dura jirtu hunda birallee dabree tattaaffii hedduun qur'aana hanga juuza 8-10 amma hafazee jira. maasha allah bara jalqabaa was the winner of second juz bara 2017 juuza lamaan dorgomee juuza lamaan tokkoffaa ba'ee how much you got? 800 or 900? 1000. juuza lamaan takkaffaa bahee doolaara 1000 takka arkate. bara kanaan immoo amatuma tokkotti juuza lamarraa ustaanni isaa akka inni cumuuf isa cimsuuf jecha gara juuza 5titti ol utaalchise. juuza 5tti warra tokko hanga 5 keessa jiru bahe. warra kana juuza 5 ijoolleen irra jajjabaattee xiqqoo isa injifatte. bara dabree juuza 5 tokkoffaa bahee juuza lamaan tokkoffaa bahee akkasitti doolaara 1000 takka badhaasa badhaafame. baran ammoo juuza 5 seenee juuza 5 xiqqoo injifatame. akkasitti abbaan ilmaan lameen sababa inni amata dabree tokkoffaa baheetitti daa'ima lameen amata kana carraa umraa arkatan kana wajjin abbaan if waliin fuudhee umraa geessee akkasitti umraarraa dhufe. Khalid insha Allah read some surah. One Rabbi sila fi zakara itikwa. One page. Read. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك. خالد جزمك حفظ دي قرآن ما شاء الله جزا قرآن حفظي مراجعة قد جرى إن شاء الله يا ربي جهه أمتا خنا جوز شنين والدرقمة تأمتا وخته إنجي فتمسن خفلتا سنقفا متي خالد برنا إيجا برا دور جوز اللمان موية بودا قرآن بودا قويا توقو صلاة إسا قويا جولين مدرسة مسجد بلال صلاة تراوين صلاة جستو أنو سينين صلاة سودان أكوانين أنو إسان بين نتهيجة أكمله يرو إني صلاة جسو بونيا إميمان قبچو ددمنه أكما ما قرآن بريتشي كارو خانتي قويا سنيس بريتشي ترتيبا أكمله ما شاء الله قريك أريه بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ما شاء الله أكسيقا خوني ترتيب إسافت أتي أما نما لما فاتي دبرا نمني لما فات جدو تنتي أركتن فيسبوك خي خنا فاريا متي يرو هدو بيجي تنرتي أركا والتني سامية how old are you 10 11 عمري نسي خود تكا باركم على ما في كود تربة جوزة تكان سنتي جوزة تكان إنجفتة تكوفا باتي شرا عمرا أركتة باركم على ما في كود تربة أمتا لمان الراجتشو أمتا لمان الرا ساميا تولكا تيسوتون جوزة تكان درغمتي جوزة تكان تكفا باتي شرا عمرا أبا هذا في أبا يسي وجين أركتة osoo umraan dhaqiin haftee sababa waraqaan takka takka isaaniif sirraa'uu dhabdeen osoo umraan dhaqiin haftee akkasumatti bara kana juuza sadiin ol utaaltee osoo juuza lamaan hin ta'in juuza sadiin injifattee juuza sadiin dorgomtee juuza sadiin injifattee waan ajaa'iba nutti ta'uu guyyaa dhumaa wal dorgommii juuza sadii marsaa tokkoffaa irratti ijoollee waliin dorgoman keessaa qabxii guddoo argachuudhaan guyyaa dhumaatiif yeroo darban yeroo isiirra geenyu akka malee dhukkubsattee haqqistee rakkoon meeqa irra geesse anuu sodaadhee hollachuu ture garuu boodarratti eegaan maqaa isii dabarsee booda yeroo fayyitu haa qaraatu jee sheekkan ta'aniif hime booda utaaltee bakkuma jirtu onnattee dhuftee dhukkubuma sanii wajjin qaraatee juuza sadiin juuza akka malee jabaa ijoollee akka malee jajjabduu wajjin qaraatee tokkoffaa baatee amata kana umraa amata dabreetii fi tabara kana carraa lameenuu walirratti argattee bakka isiin umraa amata qote san argatte obboleessa isiitiif dabarsite ta amata kana mooyatteen umraa dheeyxee umraarraa dhufte isiin as keessa qofatti miti
مسجد كارميل أمت دبر مسابقة قدو قدمتي مسجد بلال بكبودان جوز الشنين أمت تقوخيسة جوز الشنين والدرقمتي قبتي بريدو في الدي والدرقمين نمني إبشاني أولي رتي هرماتو رتي ما شاء الله تبارك الله أكسي أما ساميان عمره ديتي دفته عمره أركيتان يرو إسان بادية خيسة ديمن يرو إسان وان الدادة قدن أكسما وان أجائبا رب سبحانه وتعالى مجانو تولچه غافا إسين باتي أفورتي قرآن جوز صدوما خطابا راقراتي نبيرتي فيتو مجأيون تون أكا فول دورا حفظي خيسة اللي چرا غاري قبدو دبنه توري أكسمت ربي چرا إسي تولچه برا لما ولدتي آن سودان تقفا باتي چرا عمره أركته أما تخناس يو ربين جبيسه أما تخنا إسي في خالد وبليتين سي تبراتيس ندوب جرتي بوديسين أغرسيسا ولين درقومو ديما جوزة شنيني أبا إنجفتو ربي بيخا أكسيت إن شاء الله ساميان أما قرآن نقراتي ساميا go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله سامي ربي أمري سيادرسو ربي قرآن سيحالافسو وبلين إن شاء الله واني سنهيمو بربادو وأمرتي قيان أكملي قمده وأكملي رفضي قيا إسين جوز سدين درقومو ديمتو قيا دوما نما دوما ترتور جوز سدين درقومو ديمو نما كودا تكا إلهنك كودا تكا جرو خيسا إسين ترانسي دومر رقرأو توري yeroo dhumarra geessu yeroo isiin dhukkubsattu akka malee anuu nahee rifadhee waan godhu wallaalee gabbahee alatti qilleensa keessa baasuudhaan bishaan irra guurree du'aa itti goone akkasuma rifaatuun san osoon turin yeroo muraasa keessatti yeroo isiin qaraate osoo ayata takka hin cabsin qaraatummoo akka isiin tokkoffaa baate beekee gammachuun gizee maayikiraafoona bira dhaqellee if wallaalee iyyeensa biraa keessa seene
rabbi subhanahu wa ta'ala akkasitti gammachuu teenya san nu guute. Ta itti aantu xiqqoon hijaaba diimaa qabdu ta akkana kokkofaltu tuni maqaan isii Amiira Abdullahi Musaati. Amiiraan gaa bara xiqqoo dura akka isinuu arkitan manuma kana soofaa kanarra teenye gaafa isiin qur'aana kattantu isinilleen akkuma saamiyaa juuza 30 qur'aana baatii 4 keessatti madarasatti qara'uun akkasuma carraa ijoollee bilbilaan yeroo takka takka qur'aana irraa dhageeffachuu narraa harkattee guyyatti safhaa 4 safhaa 5 oofuun ji'a 4 keessatti qur'aana juuza 30 buustee yeroo gabaabduutti isiinis bakkuma obboleettiinsi itti qaraatu ustaaza keenya ustaaz Fathii Shaamee bira seentee bara 2016 yeroo musaabaqaa goonu juuza tokkoon qophii turte akka malee beeyti warri ganaa xiqqoodha ija namaatiifillee amata kana isiin hafuura haa baafattu ammuma hifzii eegalte kanaafuu bara dhufuu haa qophooytuu jaanii akkasitti bara dhufutti isii dabarsanii barana juuza tokkoon isii qofaa miti ijoollee akka malee gizee qur'aana qaraatu nama sodaachistu amata kana dhabne jenneeti hedduu rifannaa turre garuu boodarra dhuftee ijoollee akka maskiida biraatirraa dorgomtee dhuftee akka malee qur'aana qaraatu tanu sodaachisaa turte. dhumarratti isiinis osoo khaxaa takkan godhin mucaan xiqqaan isii waliin wal dorgomaa ture xiqqoo qofa waan dhaabbateef qabxii 0.5 xiqqoo waan qabxii takkaan guunneen injifattee tokkoffaa baatee umraa gootee guyyaa 15 makkaa fi madiinaa masjiida nabii ilaalanii masjiida nabawi ilaalanii masjiida qubbaa ilaalanii jabala uhud dhaqanii bakka meeqa dhaqanii waan adda addaa harkanii dhufanii isiinis jalqaba irratti mee insha Allah waan rabbiin isiif laaffise irraa quraana nu haa qaraatu. Amiira gohe. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. خنو أميرة نكما أركتن كنا أما جزمك حفظ دير تأميرة شن ما شاء الله. أما تدقوا في cinaan geessu juuza 5 amata tokko fiitirratti haffazde muraajaa godhu jirte umriin siitis waan xiqqoo taateef amata kana yoo rabbiin jee juuza 2 dorgomte saamiyaa how many juuzi memorize jee 10 isii fi Khalid juuza 10 memorize godhanii ta dhumarratti arkitan tun Khaliditti aanti
isinis obboleettiidha. Munaa maasha Allah amata duraa 2017 what juice were you in the competition? Second. Juuza shaniin marsaa ijoollee takka hanga jahaa baate keessa seentee turte 2018 your third year. Juuza sadiin amata kanaas ijoollee takka hanga jahaa keessa seentee turte carraa takkaffaa hanga sadaffaa bahuun arkanne. Umraatiin jennaan isinis umraa ani sodaadha jettee umraa diddee warra umraa deemuu diddu kun Ameerikatti arkine maasha Allah. Munaanis quraana nu qaraati xiqqoo insha Allah. Isin akka ijoollee tanaatii miti hedduu sodaatti garuu xiqquma nu qaraati. Muna insha Allah read Quraan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما شاء الله تبارك الله. هنا قاجولهم دول فكاتي قرآنا ilmaan afran kana haadhaatu akkanatti irra lafee barsiisota malee barsiisota boodaan quraana qaraayise. Ijoolleen shamarranii sadeentun darasaa ustaaza keenya caalima qur'aanaa kan nuti akka oromootitti Ameerikaa keessaa qabnu ustaaz Fathii Shaameeti. Khaalid immoo akkasuma ustaaza keenya ustaaza qur'aanaa ustaaz Ali Suufiyaaniitu Khaalid qaraayisa. Akkasitti addaa hiratanii ani isaan sadeen kana quraana buusise. Munaan gaafa dhuftu quraana na dura buustee jirti. Isiin kilaasuma hifzii seente. Maasha Allah tabaarakallah. Amma gaa waa'ee afaan oromoo ni beektan ijoollee? Ara Khaalid afaan oromoo haasayte. Amma mee umratti maal arkite Khaalid? Just you can talk by English. What kind of experience you had in Umrah? It was a very nice experience. Tell us something about talk. The city was beautiful. MashaAllah. Tell us something that you visited there. We visited Masjid Nawawi, Okay. and the masjid is very big. MashaAllah. Next, what masjid you guys visited? Masjid Quba, the white one. Yeah. Did you go to any grave there? Baqi'? No? Did you guys go to Jabal Uhud? Yep. Okay, you guys go to Jabal Uhud. Another thing, you have been in Medina for 6 days, yeah? Yeah. And then in Mecca for about 4 days? Yeah. MashaAllah. Samia, what did you see on Umrah? We saw the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's grave, MashaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayh. and we saw the Kaaba, MashaAllah. and we saw camels MashaAllah. and a lot of mountains. You guys went to countryside in Medina, yeah? MashaAllah. Amira, what have you? Huh? What you saw there? We saw the Kaaba, Another thing? and we saw camels. Mm-hmm. You saw the grave of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah. What was so interesting in that journey? The mountains. The mountains. And did you like Kaaba? Mm-hmm. Do you want to go every year? Huh? To go every... Why? I don't know.
MashaAllah. Muna inshallah you gonna go next year inshallah. Yeah. So daatiin akkasii daawwattoota keenya daawwattoota peejii kanaa akkuma isin arkaa turtan ijoolleen arranaa wajjin jirtu tun ijoollee umraa dhaqanii umraarraa dhufanii akkuma arkitanitti obbaleeyyan afur haadha abbaan ganamaa galgala irratti laffaatee qur'aana nu wajjin barsiiste ijoollee yoo abbaan waan ijoollee tanarra barre yoo haadha abbaan laffaanii ilmaan ifii qur'aana qaraasisan ijoolleen akka qur'aana barachuu dandeessu keessa haati yoo qur'aana beeyte yoo roobni jiraatee madarasaarraa hambisuu dhabuun yoo qabbanti jiraatee madarasaarraa hambisuu dhabuun haadha abbaan jala deemanii ganamaa galgala ijoollee tana bakka tanaan nu ga'anii maashaallah. Akkasuma obboleessa keenya firoomsaa leencoo warra makka jiraatu obboleessa keenya ilma Haaji Umar firoomsaa leencoo yookiin Nasruu Haaji Umar galatoomi gaa ijoollee tana makkatti arkitee turtee wajjin turtanii salaamtaa teessini itti dhaame. There is somebody you know min Allah asma yeah Khairiyas brother you saw him there. He's saying assalamu alaikum. Kono leencoo sitime say assalamu alaikum. Assalamu alaikum. MashaAllah. MashaAllah. Kono ijoolleen isoo sodaatee firoomsa assalamu alaikum sinjaani makkatti wal arkanii turanii isinis warri makkaa ijoollee tana nuu qeebaltanii umraallee akka isaan godhanii nagayaan deebi'an isinilleen tattaaffii godhuuf firoomsaa fi ijoolleen teenya ta'achitti ijoollee tana nuu keessummeessitee turte hedduu galatoomaa warri makkaa madiinaa hundi akkasumatti ijoolleen teenya ta madiinaa jirtus hedduu galatoomaa. Bara kana nama 8tu barattootaa fi barataan tokko silaa nama 10 dhaqa. Barataan tokko waraqaa asirraa deemuun hin qabu waraqaan yeroo hin dhumnee fi inshaallah bara kanallee yoo rabbiin laaffise nama 10 akkasii warreen juuza takkaan juuza lamaan juuza 3 juuza 5 fi juuza 15 tokkoffaa bahu umraa geessinaa. Ammumaan ijoollee tana akka rabbiin bara kanallee mijjaa tolchee amata kana abbaa wajjin dhaqanii amata dhufummoo haadha isaanii wajjin dhaqan rabbi haa laaffisuu fi haadha irra laffaate tana akka isin amata dhuftu ijoolleen tun akkanumatti qabxii gaarii fiddee ijoolleen teenya tabiraasis qabxii gaarii fiddee haadha abbaan isaanii MashaAllah. Ammar Muhammad jazakallahu khairan gaafa isaan kaanis MashaAllah hin dhageenye Ammar Muhammad osoon arkee ijoollee tananiin taqabbala ture jee atis inshaallah fuula dura ijoolleen gize asii deemnu isinitti himna. Warra makkaa madiinaa anillee inshaallah barnootaan na qabe ammallee waraqaa takka tartiiba godhachuu jira. Yeroo san barnootarraan ture barataa jaami'aati inshaallah. Yeroo boqonnaarra yoo taate bara dhufu yoo rabbiin jee waraqaas tartiiba godhadhe yeroon umraa yoo sa'aa barumsaati ala taate anillee yoo rabbiin haa laaffise ijoollee tana waliin qabee nama isaanii wajjin dhufu wajjin umraa dhufa. Anaafillee du'aayi naa gootee dhuftee ijoolleen Kaabaa jala dhaabbattee amata kana anilleen dhaquun oolu koompitiishinallee tokkoffaa bahuu baadhu musaabaqaallee tokkoffaa bahuu baadhu isaanii wajjin hin deema inshaallah. Jazakumullahu khairan inshaallah. Rabbi ijoollee tanaa fi ijoollee teenya ta'e islaamaa hunda quraana nu haa barsiisu. Amiin jaajol. Rabbi quraanaan jiruu teessan isinii haa faayu. Rabbi haadha abbaa keessan ta'e isinin laffaatee asiin isin geessee umrii isaanii isinii haa dheeressu. Warra haadha abbaa dhagee addunyaa irratti milkaawee akhiratti jannatul firdaus seenu rabbiin isin haa godhu. Ummaa teessan rabbi sabrii kannee fi akkuma amma isinin laffaatee quraana isin barsiisu jirtu kanatti nama laffee bakkaan isin gayu isinii haa godhu. Isinillee warra haadha dhagaye warra abbaa dhagaye warra akkanumatti quraanaan amata faayamu warra quraana rabbiitiin faayame amatarra umraa godhu rabbiin isinii haa godhu. Rabbiin addunyaatti quraanaan isin haa bareechu akhiratti quraanaan isin haa bareechu. Haadha abbaa keessan caayaa teessan haa teessisu. Rabbiin haadha abbaa keessan ta'e isinin lafoo jirtu quraana saaniitirraa quraana keessanirraa warra gammaduu isaan haa godhu. Rabbiin umrii isin haa dheeressu quraana isinii haa laaffisu hifzii isinii haa laaffisu amantii islaamaa qara'uu rabbiin isinii haa laaffisu. Rabbiin quraanaan isin haa bareechu. جزاكم الله خيرا. هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عزيز يا كريم يا الله. أكسي أبليان إسلاما قبينغا غباو دنغو يا الرئيس نيغوني تنما يوليتنا إسن هندنو بكجرتني دوهاهي قدافي
bakka jirtanii du'aa'ii godhaa fi bira dhaabbadha du'aa'iin teessan rabbii nurraa haa qeebalu. هذا بالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.